أما مجانسن أمة سنجامو حبيبتي قلبي تجنانجا كاسي نجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتا كمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دچاني دفني جرا ordofta fi daawwattoota keenya kunoo akkuma fufee jira qophiin teenya ammaan tana duniyaan yeroo hoteela sii cufattu yeroo siiti amma waqtii siiti ni dufti ni eenaa gizee isiin dufteegaa silattu qubaan qabdu guyyaa guutuu hoteela keessa oolti abdiin nu yaamee nuti daddafnee qophii kana qopheessinee magaalaa deemee waan dubbinneeti qophii taanee jira gizee dufte ni rifatti maaliif haati manaa tokko gizee mana sii keessa akkatti mana dhiistee baatanii beekti gizee duftu waan jijjiiramee jira namni dila kanaas jira quban qabdu gizee dhuftanii rifatii maaltu maal ta'e faa jechuu malte nuti immoo tana keessa piraankii si godhu deemna har'aan tana maal jetti duniyaan balaa nu buufti garuu piraankiidha nutti naarina abdi maaltu itti dhagahama jettama duniyaan yeroo dhuftu waa gaggabtee dachii martee lafa dhooytus waa gammaddus ganama yeroo manarraa gabbaatu akkanaa miti namni tokko jiru manni hundi isaa ganamaatis waggaa isin gabbaatu isin amma hojii jirti ijoollee keessa taphachuu jira waan addunyaa duubaa kana kana quban qabdu isin ni rifatti moo ni gammadi maal yaani amala jaarteef ni beekta maal itti dhagahama ni rifatti ni rifatti naannoo yoo na taate waan ni rifadda maal sababni si rifattu dhiyoo tanaas waan giddu jiru quba qabdanii mira dhiiroo maal fudii maal na duuba akkana godhee maaltu tanaan dhufete yaani tana wajjin ni rifatti waggaa dhuftemma ni rifatti garuu rifachiisneti gammachiisnis waama jiraate nuti duraanuu nama rifachiisneti eegas nama gammachiisna iftullee dhiyoo tana goonee jirra ni beekti isin amma waa'ee kana yoo ta'e inni akka kiyya godhuu deemta jette lolti maal isis dhiyoo tana sapiraayis duuba mana ni agartanii jirtan yoo hin garreelee qobbawuut jala seena laala kasaaraa isin nu kasaarte guyyaa san kokorsaan hunda bilbila haaraa cabsite amma ati yoo si duba namni sapiraayis godhu hin qabdu sa Shoda yoo sabsigaas. na ka shodde itti dubbadha ka shodde dubbachuu fadhu liinaano ani kama taa khiyyaatti ni rifadha maaltu na duba maal ta'e eega maaltu na duba maal ta'e manni ni sakkaana itti dhiisee deemetti waan hin jirre hedduu akka rifadhaan ayyaa fi zaano ani garuu yoon fi abbaa mana sanuu qabu beekte yoon abbaa mana sanuu qabaadde leennoo isaan duniyaa fi abdiin geenya kana mashaakilaa jidduu jira waan ta'eef gizee ol dhufte isiin nu marifatti bakki duniyaa taatee amma bakka duniyaa dhaabbadde yoon dubbaddu mashaakilaa isaan jidduu jira waan ta'eef dirqama rifachuu qabdi micoosan niif deebi'anii aflaa godhu jira immoo maaliif akka godhu jira waan hin beekiniif rifachuun sii dirqama. Imaaneen eegaan silaaniin bakka duniyaa ta'e michi ummasan na duuba nikaa godhu jiran takka isma faarusa godhu jiran jeetiin maran manuma fi zamana kana dhugaadha duniyaan nafaa yoo sigarte amma naaf abdi faa ugaa wal bira garte niin puusaa achaati niin ture garuu arra tabiraaf nubbuu sun hoottu dhiifamallee naa goote jirti isii keessaa hin dhumne waan akkanaaf ugaa agartu jaarsa kiyya kun duraanuu anaafuu waan akkanaa hin goone akkanuma wal fuunee hablaa kanaas hin beeknu nuti duraan jetteeti aartee saniif haare saniif amma tana godhee jettee mungkin nu dhiisuu nu banne abdi yoo dhufte gaatimmaa narraa qabi gaa. Fakkeenyaaf ammaa waggaa dhufte duniyaan nafaa waggaa asitti agarte hin dhiibdu. Duniyaan dhufte hayyana jaarsi fofeeti. Ante fofeeti. Duniyaan nafaa waggaa asitti agarte amma fakkeenya. Hayyee maal jettee? Fakkeenyaaf amma duniyaan nafaa waggaa asitti agarte. Ati kalas dhaabii amma waan haasawaa akkana. Duniyaa. Arradii yooma jira be. Maal jirra gammachuu malee gammachuu wal jira malee. Aywa. Ni turte hoo? Si fakkaata bakka nyaachuun naan hin bareetan Hai. Abbaan mana nuti jira garkuno abdii nuti jira. abdii maan bareedna Ai hoteela dhufeen duniyaa. Aywa. gisee akkam na biraa alkuute reefu maal takka Asliin nuti jira. Egaa saa lama ol nuti jira. laalaa achi gattaa'ee siyaasa si jiru san nuti mana keessaa hojii jira Aywa isaan waan akkana kana godha jeetiin isaan wajjin anaatu afeerana Horseen jaameessa. hojii kanas gurraatti baase koome.
Leeshin baasaree waan gammachuu bara kun waan biraatiin waan beektanii ana ati akka aadaa ta'etti maaliif akka wanti dhiifama kaameraan bira jira beekte kaameraan ni jira saniifuu waan malee jiini deemii huccuu sana ofirraa baasii ni kottu. huccuu ofirraa hin baasaa waan itti hiikan nama. Siif himna huccuu baasii kottu. waan itti jiru gammachuu Gammachuu waan hin kuban qabne akkamitti yaanii. Siif himna reefa asitti aflaa Wai manta tisa. isin aflaa su godhatta abbaan manaa naa bara yoonaan gaafatta himuu hin danda'u. Hikime mee huccuu kana baasii koo akkasuma hin deemtu. Nama miti disina rabasa dhumaa. Naa sanii hin fiirne hin kuban qabre. Niyaan duruu ni beektanii bala waswaasi duruu waan meeqa eenyu maal goota na duuba mana kiyyamaa seentan lolaa eegalte. Ati jetti sanii dhugaadha. Maal mana kiyya goota na duuba mana kiyya bantanii maal jettee waan biraa haasoo deemti saniif dafnee gaggeessine. maal goona gaawwan samii beekachuu. Najjaash waan reefu dhaabde san ifuufnee haa. Gaafii maal gaafachuu baate? Gaafiin an gaafachuu kee duniyaan gartee gool diifte naa hun diiftu hoggaanaa fi abdii kana fa'aa akka wal bira galte biyyoo sana niin puusaa jedheen dhaadachaa ture. Haflaan kun biyyoo saniif godhame beekte malee haayisii ta'uu hin teessummaa garuu isin itti himaasotatti tasgabbeessa. Tasgabbiillee hin qabdu maaliif? Najjaash kana biraan ta'a. Laan reefu si saabe sin ta'u jeetu hin jiraan najjaash saayummaan ta'u najjaash. Dhugaadhaaf biddi yalla. Duniyaa miti silaana taate gocha akkasii san narra dalayte si hundisu. Dhugaa maaliif gaafattoo si qabdee asitti si tumsistee araba si qabse xiqqoo isiin rahmataa si goote maaliif Oromoodha jechuufi dhiisaa jettee araba harkaallee si futee turte. Araba harkaallee si futee turte. Sanuu maaliif rahmata isiin qabaachuun akka gocha keetii silaa qaarraa mataa keetii irra si caccabsiti. Garuu ati gocha kanallee ittiin deebiini dhugaadha wallaahi maaliif anu yoonte amma waan akkasii irra gote hojjetu wajji nyaannu deebitee waan akkasii ni fokkotti garuu namni yaada qabu kana keessa. Biyya namaa tana keessa qorii beelaa malee qorii waadaan jirtu. Dhuguma biyya namaa tana keessa qorii beelaa malee qorii waadaan jirtu. Leennoo maaliif qorii siifi duniyaan guyyaa takkaafillee taatu wajji nyaatanii wajji hojjetanii turtan. Silaa isiin mari'attee akkan abdiin na fuusisii jaayoon fuusisee yoo fuudhee mee akkam jettee gaafattee itti fuudhuu qabda. Akkanumatti isii booda kaatee kunuun jira naaf fuusisa jettee dibbeetu munkee wallaahi waan hin eeggamne sirra. Ati tulmaan isaa masruufa mootii kiraa mana lamaa irraa kafala. Haatti bira jiraattoo. Waan isin jedhu kiraa mana namaa kafaluu jechuun kiraa mana namaa biyya namaa kana keessa biyya namaa kana keessatti mana lama kiraa kafalu jechuun namatti ulfaata. Osoo ilmaan haadha ilmaanii masruufuu as deebi'ee waan biraa godhuun namatti ulfaata si gala. Biyya sanatti si irraa kafala lama fuudhaniif irraa kafaluu maafii jiraachuu. Dubbiin teetuun naan taane. Rakkoo gurguddoo irra gaheeti abdirra guyyaa saniif rakkoon ajaa'ibaa irra geesseeti ala gabbee malee akkana na fuusisii jeelanni bee hin baane. Innillee mari'atu rakkoo fuula isaati rakkoo itti himatu malee najjaash akkanatti hin fidu. Innillee silaa rakkoo sana harku baate najjaasillee nodoo harku baate gabbeen Najjaash dubbii si haafneeti bakkeetti dhabde micuyyoo sanatti. Bakkeetti dhabde. Abbaa ilmaanii dhaggeeffatu miciyyoon bareedu xiqqoo sani. Namni hundi ni kajeelaa dhugaan siima. Miciyyoollee siin rakasheesse dhugaa rabbi. Maaliif miciyyoo qacalee xiqqoo sanii bareeddu san bakka hunda daddaabbatte. Abbaa ilmaaniif hin maltu miciyyoon siif hin hima. Abbaa ilmaaniif hin maltu siif hin hima. Ilmoo xiqqoodha. Hiree meeqaatu eeggata isi? Mee afati haa ta'e dhaggeeffadhu. Arra abdii kun miciyyoo san caalaa bara. Anima silaa akka kijjatti. Ati fi Najjaash dubbii sanatti hin maltani. Anima silaa bara akka kijjatti. Akka keessatti daabaa keetti ni beeka. Ati daabadhu kee. Ati daabadhu ija kana akkana bakka bilaan. Laal dhaggeeffadhu miciyyoo san bakkee hunda hin daddaabbatin. Abbaa ilmaanittis hin maltu miciyyoon
qacaleedha dardara Abbaa ilmaanii ilmoo xiqqoo saniin malti saniifuu hireesi rabbii haa tolchuufi ati kalata obboleettii ni qabda intala dhalaa hojii dhalatti jirta obboleettii liqaashatu haadha qabda haadha si dhaltee qabda saniifuu dhalaan tun kabajaa qabdi isinlee arrabsiiste miciyyoo maata kadilii hin qabne isinlee arrabsiiste maaliif ani namaatu na dogongorsee jette miciyyoon dhugaa miccoo ani dubbiseetiin jira jaalalti hin goone jaalalti ani miccoo dubbiseetiin jira namaa na dogongorsee jette saniifuu ati bultii namaallee seenii bultii namaa namni seenii har'aan tana laaqee boru bultii isaatu laaqama bultii isaa laaqama bakka kanatti jaalalaa seenee malee jaalalaa jiraan irraa Dhaamsaan isaa nama dhaamu qaba. Dhaamsi kiyya kunis abdiifi jechuudha. Inni kun gizeen akkana ilaalee argu bultummaa isaanii kana jeequuf deeman malee isaan kana duniyaa fi abdii wal ta'anii bultii isaanii keessaa baasuu qaban. Ani anamma akka agartee isiin obboleettiin teenyatuun deebiftette ani jaalala haarii namni magarsu ilillii takkama bishaan tineettee kan hogguzee guddiftu nama tolchi. Hogguu takkuma akkana goggoraa haltee namatti hin toltu obboleeyyan keessa. namni wal deeggaru wal tumtani maal harkatuun taaf ta abdirraa bu'i ati saniif mucaa qacalee xiqqaa san laallatte Ani wanni ni barbaaduuf qaccee bareeddu qaccee aannan gizee raasanii dhadhaarraa ba'a. Ammoo mi'i san karraa bahee san gartee ammaa ganneeta amma walumaan tuqattee nyaata dhadhaa hoo ni liqimsita gara sijiisa. An saniif mucaa san jaalladhe abdilleen arrallee borullee tuutamoo obboleettii tika silaatanii tun akkanattiin akka gartee handugaa biyya teenyaa tokko jira kana biqila. Maaliif hin tikan? Leeshiin tikan? wayin si gaafadda taariba kafalee yoom taariba firraa wayin si gaafadda garagarimee hoggutak ati amma mucaan san ummaa sin jaamu habiibatii qalbiiti jenaan jaa kaasiin hin jiran akkanaan jaa akkana akkasii hordoftaaf daawwattoota keenya dubbiin kanaan kaatee hoggutak kanas taate namu akkuma tuutu yaada odoo nasri na cinaa jiraate yaala kana naafa yaada keessa dhaabadda waan garaa isin gubu hordoftoota fi daawwattoota keenya harmallaa du'an geessanii jaan harmallaa du'an keessa boochi jaan saniifuu dhiifama nu godhaa eekkolle jeeqamne jira isinis akkuma itti fakkaattu haasoo isinis akkuma itti fakkaattu garuu rabbiin Ommaan hin jiru qabu saniifuu isiif hin ajaa'ibu waan wal fakkaatu yaadni isaanis dalaga hojii isaanis wal fakkaata. Waan jettan gaa komentiin jaan waan hin jiru qabu maaliif na cinaallee jirti amma itti kaati yoo takka dubbadha saniifuu namni sirraa du'e sabbarii maa du'aa yoo rabbi namarraa keenya isinis akkuma itti fakkaate haasofti. Garuu isin akka itti fakkaate haa jettu malee namni kun yaada isinii fudhataman fudhatu jira. Isin amma namaan na fudhataaf na agartu maaliif namni waan kanatti jiru fuulduraa fi duballee na arku. Saniifuu mee isin amma liina iftu qabaddu. Ati amma yaada tamiimaa jette kanarraa ni deeggartame waan isinitti jirtu quba qabna namoonni. ni deeggarta. Maatee tuubii yuutuubiinis naafisiillee waliin feenu isin beetigaa gizumaa fidee yaani hafluma duniyaa tuubii kanaaf fidee wacinaan udhaabe malee naafisiillee waliin feenu uleen mana khayraa baasa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf agguusii ilmoo daa'ima sannaaf fiddee mucaa kana anjelaa dhooysee infuutuu jechuun ni ture uleen mana khayraa baasa mootummaa illee na barbaadu jirti isin akka isitti laakiin waan takka rangooti yoo mootummaan fiddeesi ilmoo oromoo xiqqaa tokko itti malu ilmoo san silaa agartanii isin hundi mucaa san agartanii ta'isin Ni beekna namni. mucaa san silaa agartanii Ni feetan. waaniin dhalee beeku dhaleetiin beeka dhugaa rabbi dubbachuuf ilmoo lamaan qaba ilmoo san dhaluun waan danda'a namni dhalee dhala beeku Eeguma namni raafee dirqoo shan akkas goote. dirqoosha maalii si fakkaate Adaase cinaan. namni dhalee dhala beeku dhalummaan namaa hundinuu dhaluu ni dandeessa jechuudhaan akka kiyyatti ani mucaan san dhugaa rabbi dubbachuuf ilmootiyya hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatu bisanii jenna yaanni kiyya yaada kana an naaf hin ta'u yaanni isiisanii diina Gaggabaabsa nama. ani akka mataa kiyyaatti nuti waa'ee masaanuu kanaas dhugaadha hin feenu
jaarsa namaarratti nama heerumullee harka isaanii waan hin barbaanneef isiin ammoo garuu akkuma isii fakkaattee haasooyitee jaalalaatu kana isii godha. Isiirrallee ilaalinaan isin jaanii gama kiyyaanii maaliif osoo akkas hin ta'in ilmoo makruuqa irraa osoo hin ta'in ilmoo makruuqa san jaalachuu isiinis waa gaariin goone akka mataa kiyyaatti kalaas ani waan hin juusin qabu. Rabbummaan haa qaceelchuun jaa isiilleedha. Rabbi isa siyaa qoodu naan jaabo. Dhagaamee hordofaa fi kabajamtoota keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma micoon furmaa jettanii mucaa sanii furmaata fidde. Le'innoo maaliif? Mucaan san jiraatu Haa qoy le'innoo maaliif ni beektanii mucaan ijoolleen biyya tana yeroo bahararraa dhuftee yookaas dhuftu hedduu rakkachuun mala cinqii waan hedduun irra ga'uun mala badala deemee waan biraarra mudatu yookaan biyya wal beekuu malan isaan lameen waaliin hin beekneef biyya shaaraarra deemee wanti hamtuun takkoon waan mudatu miskiinummaaf jettee yoo ni firaammatteefillee mush fireendummaadhaaf raammatuu fi ifi qabdee akka obboleessisiitti akka ilmoo isii ilaaltee rakkoo isaa san baaftee eegenni gara guuttetellee ta'u obboleessi deemnaaf walirraan tollu jettee gaggeessuu qabdi. Le'innoo isiin jaalalaan itti kuttee mucaa mataa tottolchitee fi firis murteef maal goona itti bareennaan kun yoon ifumaa wanti godhee fiqqalee waan tolu yoon ifumaa fiqqaleen tolu jettee saniifuu hordofaa fi kabajamtoota keenya wanni Yaman keessatti hojjetamaa jiru wallaahi laazim akka mataa kiyyaatti anna sodaachisa. Maaliif ani lafaan jira dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nama jaarsa qabu miti. Osoon nama jaarsa hin qabne ta'uu silaa nama jaarsa qabu ta'uu mahluuqa akkasiisan wallahi deebiinumaan ilaalle balaa feeteen nabbu'a malee duniyaa kana ana kaada kiyyatti namtittiin tun waan fayyaa qabdu natti hin fakkaatu utis oromoodha haa hidhannu jedha waan biroon hin jiru qabu. Ani namni fayyaa hin qabne yoo makkana bakka kana isin cinaa dhaabbatee isin wajji bareede meela waan hin fakkaadhu daawwitii ammas baatee hin fakkaadha alhamdulillah rabbiin naa kanne galataan galfadha. Ani bismillah rabbi sinaa Dhugaadha amma yaada keessan isin hundinuu yaada kanatti jirtanii amma nuti warri Yaman kun maqaan nu batee jira akka tokkotti. Dhalaan dhugaa dhalaan Yaman keessa dhalaan dhalaa Oromoo fi sababa dhalaa Oromootiin hundi nuti qabna dhugaa Oromoo jantana deebitee immoo namni meeqa yaada kanu jira. Ati immoo waan si gaafadhu mucaa san nama qoonqoo nyaatan fakkaatu gisee karaa deemuuti. Mucaa xiqqaatan gallakkisi yoo maraatti immoo si hidhanna. Waan ajaa'ibirra dhiirtinis dhalaanis mucaan nama qoonqoo nyaatan fakkaatu bar eegee intala tana biran na biraa gale Hormaattuuf jettee akkana humna baasee kana jookraa na biraa gale haasawaan keetis hin tolu ati nurraa daandii haasawaan keetis sagal mana na hojii golu jira. bismillahirrahmanirrahim akkasii hordoftaa fi daawwattoota keenya dhiifama nu godha rabbiin illee haa qaceechu jaa koomentii irratti Rabbi isa siyaa jiru naan jaa. nuti hin jennu kana rabbi isaa qaceechu ilma makluuqas rabbi naa gargaaru akkasii dhiifama nu godha viidiyoon teenya kanarra xumurree jirra viidiyoo itti aanu waan akka walitti dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.